Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 jalqabnaarra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 jalqabuu keenya dura 12 yeroo xumurru 12:48 irraa nama ana tuffate dubbii koo fudhachuu didetti kan faradu jira. Dubbiin an dubbadhetu guyyaa isa dhumaatti isinitti maal godha jedha? Isinitti farada jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 keessatti abbaan nama tokkotti illee faradu firdii hundumaa dabarsee eenyutti kenneera jedha. Ilma isaatti kenneera jedha. Asirratti immoo 12:48 irratti immoo an nama tokkotti si faradu firdii hundumaa firdii kana hundumattuu faradu eenyudha jedhaara? Dubbiin isinitti dubbadheedha. Dubbii kanadha. Kanaafadha dubbiin nuti dubbannu akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:39 irratti jedhu macaafotaan qorattu isaanii waan jireenya argattan itti fakkaata. Isaan hundinuu waa'ee eenyu dubbatu jedha? Waa'ee koo dubbatu jedha. Kanaaf kan nuti faradee hin jedhu maalidha jechuudha? Dubbii dhageenyadha jechuudha. Kanaaf dubbiin dhagaarru kun yookiin nu fayyada yookiin immoo nutti farada jechuudha. Abbicha isumaan ergetu ofii isaatii wannan dubbadhu na abboome malee an ofii kooti maal hin godhu hin dubbanne jedha. Kanaaf abbaan firdii hundumaa dabarsee ilmatti kenneera jedhu dubbii isaa waan hundumaa dabarsee ilma isaatti kenneera jechuudha. Ilmi waan hundumaa karaa dubbii isaa ifa godheera. Dubbichi abbaa biraa kan madda akka ta'e mul'isee jedha. Dubbii inni an abboomes jireenya bara baraaf akka ta'e an beeka jedha. Sababni isaa dubbiin ani dubbadhe maal jedha Wangeela Yohaannis 6:63 irratti dubbiin ani dubbadhe jireenyas hafuurasii jedha jechuudha. Kanaaf dubbiin ani dubbadhu maalidha jedhaara? Jireenya akka ta'e beeka. Egaa waan jedhu akka abbaan anatti himettan maal godha jedha? Dubbadhaa jedhe. Baay'ee gaarii. Boqonnaa 13 keessatti 13 tokkorraa akkana jedha. Ayyaana Faasikaa dura Yesuus biyya lafaa kana keessaa gara abbaa dhaquudhaaf yeroon isaa akka ga'e hin beekee. Inni biyya lafaa kana keessaa kan isaa warra ta'an akkuma jaallate amma dhumaatti jaalala guutuu isaan agarsiise. Ayyaana Faasikaa dura Yesuus biyya lafaa kana keessaa gara abbaa dhaquudhaaf yeroon isaa akka ga'e hin beeke. Inni biyya lafaa kana keessaa kan isaa warra ta'an akkuma jaallate amma dhumaatti jaalala guutuu isaan agarsiisee jedha. Amma dhumaatti jaalala guutuu isaan agarsiise. Yeroo irbaataatti seexanni akka Yihuudaan ilmi Simo'oon namni biyya Keeriyoot Yesuusin dabarsee kennuuf yaada isaa maal godhe jedha? Irra kaa'ate. Yaada isaa irra kaa'ate jechuun yaadni Yihuudaatii fi yaadni seexanaa maal godhe jechuudha? Walii galee jechuudha. Karaa biraatiin hafuura seexanaa maal godhe jechuudha Yihuudaan? Hafuura seexanaa maal godhe jechuudha? Fudhate. Yookiin immoo hafuura seexanaa hafuura isaa wajjin maal godhe jechuudha? Walii galee jechuudha. Walii galee jechuudha. Yaada irra kaa'ate jechuun akka waan biraa miti. Kiristoos hafuura ofii hafuura qulqulluu nuu kenne jechuun waan biraa miti. Yaadni kennaaf yaadni Kiristoos maal ta'e jechuudha? Walii gale jechuudha. Walii gale jechuudha. Hafuurri kennaaf hafuurri Kiristoosii walii gale jechuudha. Akkuma Roomee 8:16 Yihuudaan illee akkas ta'e jechuudha. Okay. Lakkoofsa 3 irratti Yesuus immoo Waaqayyo abbaan waan hundumaa harka isaatti akka kenne inni ofii isaatii Waaqayyo biraa akka dhufe gara Waaqayyootti akka dhufu maal godhe jedha? Hin beekee jedha. Hin beeke. Yesuus immoo Waaqayyo abbaan waan hundumaa harka isaatti akka kenne inni ofii isaatii Waaqayyo biraa akka dhufe gara Waaqayyoottis akka dhaqu hin beekee jedha. Okay, mee kana dubbisee gara yaada dooyitti sin deebisa. Kanaafis irbaata irraa ka'ee wayyaa isaa ofirraa fuudhee kaa'ee erbee tokkos fuudhee mudhiitti maal godhe? Sukkate. Wayyaa ofii kanaafis irbaata irraa ka'ee wayyaa isaa ofirraa fuudhee kaa'ee erbee tokkos fuudhee mudhiitti maal godhe? Sukkate.
xuwwee miilaatti bishaan buusee miilla bartootaa dhiqee erbicha mudhiitti suuqqatee sanaaf qoorsutti ka'e. Okay, amma asirratti waa'ee maalii baranna? Waa'ee irbaata gooftaati. Waa'ee irbaata gooftaati. Okay, irbaata gooftaa yeroo dhiyeessanii wayyaa adii dhiiga isaa fi foon isaa haguugge irraa fuudhanii foon isaa fi dhiiga isaa namootaaf maal godhan? Kennan. Okay, maal jedhaara gubbaarratti? Yesuus immoo lakkoofsa sadiitti ol deebi'a. Mee dhimma xiqqoo kiriitikaalii ta'e asirratti dubbachuu barbaada. Yaadaan na qabdu mee suutumaa dhageeffannaa. Yesuus immoo Waaqayyo Abbaan waan hundumaa harka isaatti akka kenne inni ofii isaatii Waaqayyo biraa akka dhufe gara Waaqayyootti akka dhaqu hin beekne. Lakkoofsa 4 yaadaan na qaba. Kanaafis irbaata irraa ka'ee wayyaa isaa ofirraa fuudhee maal godhee jedha? Kaa'ee wayyaa isaa ofirraa fuudhee kaa'ee erbee tokkos fuudhee mudhiitti maal godhe? Suuqqate. Maal jennee yeroo irbaadni qophaa'u wayyaa adii irra maranii kan irraa maal godhan jenneerra? Irraa fuudhanii kaayanii irbaatichi dhiyaata. Okay, amma gara Filiphisiyoositti isin deebisa. Yaadannaa qaba. Kanatti deebina. Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 fi 7 akkana jedha. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti maal hin goone jedha? Hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti illee hin gallee bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiin dhalate. Waan hundumaan maal ta'e jedha? Nama ta'e. Baay'ee gaariidha. Amma yeroo jalqaba guutummaa waaqayyummaatiin ture namni isa argee jiraachuu danda'a? Hin danda'u. Yeroodhuma Museedhaan fuula keenyatti agarsiisi jennaan namni na argitee maal ta'uu hin dandeettu jedhee Museedhaan jiraachuu hin dandeettu jedheen. Dubbiin sun kan inni dubbatame dubbii kana kan dubbate yeroo sanillee Waaqayyo Abbaan karaa eenyuuti? Karaa Yesuus Kiristoos karaa ilma isaati. Yeroo kamiinuu Abbaan karaa ilma isaa yoo hin taane dhala namaatti dubbatee hin beeku. Kana yaadannaa qabadha. Sababni isaa uumaa boqonnaa 28 irratti Yaaqoob yeroo dhagaa boraafatee rafeetiin jedhee Yaaqoob ture maslaaliin Yaaqoobiif Waaqayyo wal quunnamsiisu ture. Maslaalee kana ergamoonni ol bu'aa maal godhaa turan? Gadi bu'aa turan. Kanaaf boqonnaa 3 keessatti itti ibsame Waaqayyo Abbaa yeroo ta'u garuu karaa eenyuutti mul'ate? Karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos. I am ka jedhu Kiristoos illee akka dubbateeru beenna. Okay. Baay'ee gaariidha. Yaanni anamma jechuu barbaade Kiristoos nama keessa buufachuudhaaf inni namni yoon argite jiraachuu hin dandeettu jedhu sun ulfina isaa namummaadhaaf maal godhe jechuudha? Subjectivity ta'e jechuudha. Kana jechuun ulfina waaqayyummaa odoo hin taane ulfina waaqayyummaa isa glory jennu san. Ulfina waaqayyummaa kan yoo namni arge jiraachuu hin dandeenye san maal godhe Kiristoos? Hin dhiise. Isa dhiisee waaqayyummaan guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa maal ta'e jedha Macaafni Qulqulluun? Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa maal godha jedha? Hin jiraata jedha. Guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Kanaaf Kiristoos ulfina isa brightness. Kanaafidha Kiristoos maal jedhaa ture? Ulfina kanaan dura uduu biyyi lafaa hin uumamin si biratti qabu ture sanii ulfina maal naa godhi jedhaa ture abbaa isaa yeroo kadhate. Naaf kenni jedhaa ture. Bira ni ilaalla boqonnaa 17 bira yoo baanu boqonnaa 12 keessa kaleessa ilaalleera waan tokko wayii. Maal ka jedhu ilaalle boqonnaa 12 lakkoofsa jechuun qo'annaa keenya darbe keessa jechuu barbaadeeti. 28 irratti yaa abbaa maqaa kee ulfeessii guddisi jedhee yemmuu sagaleen Waaqayyo biraa maal jedhee dhufe? Raawwadhee ulfeessee guddiseera sichis nan ulfeessa maalan godha? Nan guddisa. Yeroo cuuphaa Kiristoos cuuphameetiin jedhu hafuurri qulqulluu isarra bu'ee isu san abbaa biraa maal fudhate jedha? Lammaffaa Phexros 1:17 irratti ulfinaa fi guddina maal godhe jedha? Fudhate. Yeroo sagaleen maal jedhu dhufe? Yeroo sagaleen kana ilmi koo inni an jaaladhu jedhu yeroo dubbate abbaa biraa jedha.
Amaariffaa karatti kallattiidhaan abbaa biraa jedha. Mee isin dubbisa afaan qofa akka hin taane. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1:16-17 akkas jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humni isaa deebi'ee dhufuun isaas isin biratti akka beekamu yommuu goone nu surraa guddina isaa ija keenyaan arginee beeksifne malee mammaaksa ogummaadhaan yaada duukaa bunee miti. Inni Waaqayyo biraa jedha. Amaariffaa fi Ingiliffallee yeroo dubbiftan ka እግዚአብሔር Aab jedha. Amaariffallee from God the Father jedha. Waaqayyo biraa ulfinaa fi guddina yommuu fudhate sagaleen kun ilma koo isaan jaalladhu isa gammachuun koo itti raawwatamuudha jedhu fi isa guddicha suura qabeessa sana biraa maal godheera jedha. Dhufeeraaf. Kanaaf guddinaa fi ulfina eenyu biraa fudhate jechuun abbaa biraa argate. Gara wangeela Yohaannis boqonnaa 13tti yaada isin deebisa. Irbaanni gooftaa yeroo fudhatamu uffanni adiin sun irraa fuudhamee lafa kaama jenneera. Karaa biraatiin Kiristoos ulfina waaqayyummaa isa abbaa wajjin wal isa qixxeessu dhiisee jedha yookaan ammoo isa san waan qabatanii itti hafanitti maal hin goone jedha. Hin lakkoofne jedha. Kana jechuun waaqayyummaa isa dhiisee dhufe jechuudha ree? No. Waaqayyummaa dhiisee dhuun taane guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa maal godha jedha macaafni qulqulluun jiraata jedha. Guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Kanaaf foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa gaafa jedhu waaqummaa Kiristoos keessa keennatti maal jedha Phexros irratti Phexros 2:4 irratti natti fakkaata. Partake of divine nature ka jedhu jira. Lakkoofsa 4 irratti okay. Lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti Waaqayyo ergamoota okay. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti natti fakkaata. Yaada akka jedhu qaba. Partake of divine nature jedha Oromiffisaa Ingiliffisaa. Inni yaadatti yoo ta'e eenyummaa isaa irraa qooddamna jechuudha. Fakkeenyaaf ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti namni Kiristoos qabamee jiraatu maal hin hojjetu jedha. Cubbuu hin hojjetu. Namni cubbuu hojjetu Waaqayyoon hin argine isas maal hin goone jedha. Hin beeknes jedha. Sababni isaa lakkoofsa 9 irratti sanyiin isaa isa keessatti hafa jedha. Akka jedha miti ergaa Yohaannis isa tokkoffaa 3:9 dubbisaa. 3 jaallee isin dubbiftu. Mee 3 jaallee wal faana dubbisa. Amma wanti kana hundayyuu qaaruu fi lakkoofsa boqonnaa 6 keessa wangeela Yohaannis yeroo qayyabannu fooniif dhiiga isaa irraa nama nyaate qofatu Kiristoos illee isa keessa maal ta'uu danda'a? Jiraachuu danda'a. Sagadirra yoo dubbifne namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu. Mucaa Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Cubbuu humni mo'uu danda'u humna tokko qofaadha. Innis humna waaqummaati. Kiristoos cubbuu kan inni mo'ee fi humna waaqummaa of keessaa qabu nu taane humna waaqummaa abbaa irratti maal gochuudhaan hirkachuudhaan. Nullee Kiristoosiin nyaachuu dubbii isaa nyaachuu hafuura isaa fudhachuu jechuun humna kana fudhannee akka cubbuun mo'uun maal nu godha jechuudha. Nu gargaara jechuudha. Kanaaf amma gara samiitti akka deemu beekee kanaafis irbaata irraa gara wangeela Yohaannis 13tti deebi'eera. Kanaafis irbaata irraa ka'ee wayyaa isaa ofirraa fuudhee kaa'ee erbee tokkos fuudhee mudhiitti maal godhe jedha suuqqate. Xuwwee miillaatti bishaan buusee miilla bartoota dhiqee erbicha mudhiitti suuqqatee sanaan qoorsutti maal godhe jedha. Qoorsutti ka'e erbee jedha. Asirraa yeroo dubbatee hin jedhu. Mee lakkoofsa 5 kana Ingiliffaan laala. 5 irraa after that he poured the water into the basin and began to wash disciples' feet and to whip them with a towel wherewith he was girdled. Okay. Amaariffaa immoo lakkoofsa 5 በኋላም መታጠቢያውን ውሃ ጨመረ የደቀ መዛሙርቱንም እግር ሊያጥብና በታጠቀበትም ማበሻ ጨርቅ ሊያብስ ጀመረ ይላል። ኦኬ ከናፍ ሉቃሳኒ ማልጎቹ ይልቀበችው ጎሱት ይልቀብ ሲሞን ጴጥሮስ ብረስ ገኛን ጴጥሮስ ጎፍታ ሲቱ ሚለኮ ዲቃ ጀሬን yeroo baay'ee namoonni akka koo ariifattan jiraachuu dandeettu amala akkasii qabanis
Waaqayyo naa gargaaru saniif illee naa kadhadha. Waan gaarii dubbatu itti fakkaatee seexanni yeroo baay'ee Phexrosin irratti mo'insa argata yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf gaafa Kiristoos waa'ee du'a isaa isaanitti himuudhaaf ka'e wangeela Yohaannis Maatewos boqonnaa 16 irratti lakki barsiisaa kusirra ga'uun hin barbaachisu ati du'uun nuuf gaarii miti jedheen. Dubbichi gaarii fakkaata miti miidhamuma isaa waan jibbeef fakkaatu. Dubbichi gaarii miidhamuma Kiristoosii waan maal godhe fakkaata achirratti Phexros. Waan jibbe fakkaata. Garuu karaa addaatiin Kiristoos maal jedheen? Na dura ture ati maaliin maal nana jedheen? Ati seexana nana jedheen. Salphaatti sammuunsaa seexanaaf bitame jechuudha. Adhallee barraa'eera dubbii jedhurran dhaabannu taanaan barraa'eera dubbiin jedhu nuuf bu'uura keenyan ta'u taanaan tasa galaafatamne jechuudha. Tasa galaafatamne jechuudha. Kanaaf hundee amantii keenyaa kan nuuf ta'uu qabu maal ka jedhu obboloota koo barraa'eera kan jedhu. Barraa'eera kan jedhu. Akka tasan galaafatamne kan nu godhu sana duwwaadha jechuudha. Sana duwwaadha jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaan keenya inni guddaan inni barraa'e maal jedhaadha. Simoon Phexros biras geenyaan gooftasitu miila koo naaf dhiqaa ittiin jedhe. Yesuus immoo waan ani hojjechaa jiru ati amma maal hin gootu jedheen. Lakkoofsa torbarraa hin baaneera. Waan ani hojjechaa jiru ati amma maal hin gootu jedheen. Hin beektu. Gara booddeetti garuu maal goota? Hin hubattaa jedhee deebiseef. Waan ani hojjechaa jiru ati amma hin beektu. Gara booddeetti garuu hin hubattaa jedhee deebiseef. Phexrosis yoomiyyuu taanaan miila koo maal hin gootu? Hin dhiqxu jedheen. Kanarratti Yesuus ani yoo si dhiquudha baadhe na biraa qooda maal hin gootu jedheen hin qabdu jedheen. Kitaabni qulqulluun akkana jedha. Qulqullummaan keenya moofaa abaarsaati. Qulqullummaan keenya moofaa abaarsaati. Eenyummaa keenya Kiristoos yoo nuun dhidhe cubbuu keenya yoo nuun golgine abbaa fuulduratti qajeelaa ta'ee Kiristoos sanaaf isiniif yoon dhaabbanne yoo mudhanne qoonni keenya abbaa biraan jiru qooda warra qulqulloota keessaa hirmaachuu hin dandeenye. Kanaaf Phexros yoomiyyuu taanaan miila koo dhiqxu inni jedhe karaa biraan mallee uduma hin beekne seexana wajjin maal ta'e jechuudha Phexros. Utuma hin beekin ammallee seexana wajjin maal ta'e Phexros? Hirmaati. Yaada isaatiin seexana wajjin walii galee ati gonkumaa kana nan gootu jedheen. Yoo an miila keetiin dhidhe ani yoon si dhiquu dhaabaadhe ana biraa maal hin qabdu jedheen qooda hin qabdu jedhee deebiseef. Ammallee lakkoofsa galirratti Simoon Phexros yemmus miila koo duwwaatu hin ta'ini harkaaf mataa koos maal na godhi jedheen dhiqi. Kunillee sirrii miti. Kunillee sirrii miti. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti yeroo dubbatu ittillee hin dabalin irraallee maal hin godhin? Ittillee hin dabalin irraallee maal hin godhin? Hin hir'isin. Ilaamee macaafni qulqulluun akkana jedha. Ergaa Yohaannis isa lammataa 1:9 akkana jedha. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu. Kanarra darbee barsiisu jechuun ittis dabalee haa ta'u irraallee hir'ise. Wajjin jirraa? Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu. Waaqayyo nu bira maal hin godhu hin qabu. Waaqayyo nu bira hin qabu. Ittis dabaluun irraallee hir'isuun hin ta'u. Macaafni qulqulluun akkuma jedhetti deemuun qajeelaadha. Akkuma jedhetti deemuun baay'ee qajeelaadha. Waaqayyo nu bira hin qabu. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo barsiisa eenyuti? Barsiisa Yesuus Kiristoositti namni qabamee jiraatu immoo abbaa ilma sobbiraa qaba. Abbaa ilma sobbiraa qaba. Namni barsiisa Kiristoositti qabamee hin jiraanne Waaqayyo nu bira hin qabu. Namni barsiisa Kiristoositti qabamee jiraatu Waaqayyo nu bira qaba. Kana jechuun abbaa ilma sobbiraa qaba. Maaf eeruu kana fide isinis fakkaata. Phexros jalqaba maal nan godhin jedheen?
nan dhiqin. Na dhiquun siif hin ta'u jedheen. Okay, yoo nan dhidhe immoo yoo an sin dhidhe na biraa qoodan qabdu jennaan immoo harkaaf mataa koos maal na godhi jedheen. Na dhiqi jedheen. Ammallee sirrii miti, durallee sirrii miti. Amma sirrii miti, duras maalii miti? Sirrii miti. Sirrii miti. Kanaafidha macaafa qulqulluu keessatti yeroo baay'ee qayyabannaa nuti qayyabataa jirru keessatti waa'ee waaqummaa yeroo dubbannu abbaa, ilma, hafuura qulqulluu akkuma macaafni qulqulluun jedhetti maal goona? Qayyabanna. Abbaan eenyu? Ilmi eenyu? Macaafni qulqulluun hafuura qulqulluun eenyu? Sababni isaa macaafa qulqulluu keessatti akkuma abbaa beeku, akkuma abbaan na beeku ani foolonni koo maal goona jedha macaafni qulqulluu wangeela Yohaannis 10:15 irratti wal beenna jedha. Akkuma abbaa beeku, akkuma abbaan na beeku ani foolonni koo wal beeku. Karaa biraatti mootu ergaa Yohaannis 1:4 mootu hafuura dhugaa fi hafuura sobaa gargar baafnee maal goona jedha. Gargar baafnee hubanna jedha. Hubanna jedha. Kanaaf hafuura hundayyuu maaliin godhina yaamni qulqulluun hin ukkaamsinaa. Hin ukkaamsinaa. Garuu mootu isa dhugaa ta'e qoraatii maal godhaa jedha. Qoraatii ilaalaa. Wanti qorree ilaallu kan nutti kenname dhugaan macaafa qulqulluu waa hundumaa qorree maal akka goonuuf jechuudha. Akka ilaalluuf jechuudha. Ilaalluuf jechuudha. Waa hundumaa ilaalla malee fakkeenyaaf waa'ee kun hafuura dhugaati kun sobaatu hafuura qulqulluudha kun kana jechuun keenya irra maaltu barraa'eera macaafa qulqulluu keessatti waa'ee kanaa jennee dubbanna jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf wangeela Yohaannis 14, 15, 16 fi hamma 17tti waan kanneen bal'inaan laalla waan ta'eef yaadumaan naa qabadhaa. Kanaaf Phexros yeroo lachuu sirrii miti. Jalqaba sana dhiqin yeroo jedhe sirrii miti. Ammallee deebi'ee qaama koo hundumaa na dhiqillee gaaf jedhu sirrii miti. Sababni isaa waan dabarsuu barbaade eenyutu beeka? Kiristoos Yesuustu beeka. Maal gochuu ture Phexros? Kiristoosin qofa dhageeffachuu. Waa inni godhi jedhe qofa maal gochuu ture? Godhuu ture. Miiraan geggeeffamnee yeroo tokko tokko waan gammanne fakkaannee daangaan ala ba'uun hin barbaachisu. Okay, itti deebina yaadicha. Simoon Phexros yemmus yoos miilla koo duwwaatu hin ta'in harkas mataas maal na godhi jedheen na dhiqi ittiin jedhe. Yesuus immoo kanaan dura kan dhiqate miilla isaa duwwaa dhiqachuu malee lammaffaa isaaf hin barbaachisu. Irra deebi'a. Yesuus immoo kanaan dura kan dhiqate miilla isaa duwwaa dhiqachuu malee lammaffaa isaaf hin barbaachisu. Inni guutummaatti maalidha? Qulqullaa'aadha hoo? Isin qullaa'oodha. Garuu hunda keessan mitii jedheen. Isin qullaa'oodha kan jedhu wangeela Yohaannis 15:3 irratti yeroo biraan baaneen laalla dubbii ani isinitti dubbadheen isin amma maal taataniittu jedheen. Qullooftaniittu jedheen. Asirratti maal jedhaa ture namni kanaan dura dhiqateeru kan dhiqatu maal isaa qofa jedheen miilla isaa qofa. Malee kutaa hundumayyuu maal hin godhu? Hin dhiqatu. Miilli isaa wanti dhiqatuu fi kutaan isaaf lafa xuraa'aa gidduu jiru lafa wal qunnamsiisu maalidha? Miilla isaati. Miilla isaati. Kanaaf wal qunnamtiin nuuf addunyaa gidduu qabnu Kiristoosiin maal ta'uu qaba? Qullaa'uu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf hojii isaanii irraa maal gootu jedha macaafni qulqulluun? Isaan beektuu jedha. Hojii isaanii irraa isaan beektu jedha. Hojiin keenya gochaan keenya nuuf addunyaa kan wal qunnamsiisudha. Kanaaf miilla dhiquun Kiristoosii walitti dhufeenya nuuf addunyaa jidduu jiru akka hin xuroofneef qulqullummaa gooftaa Kiristoosiin maal ta'uu qaba? Eeggamuu qaba. Guutummaan qaama keenyaa kan eenyuti? Kan Kiristoos Yesuusiiti. Nuuf lafa garuu kan wal qunnamsiisu maal kenna? Miila. Kanaafidha guyyaa guyyaatti namni deemaa oolee gaaf galu yeroo hundumaa maal dhiqata? Miila dhiqata. Miila dhiqata. Kanaaf iddoon kun kan addunyaa wajjin wal tuqaa ol waan ta'eef biyyee wajjin ol waan ta'eef iddoon kun dhiqamuu qabaadha. Kiristoos kanaaf irratti xiyyeeffate guutummaan qaama kaawwanii dhiquun hin barbaachisu jedheen. Isin hundi qullooftaniittu garuu isin hunda miti jedheen. Duuka buutota Kiristoosii ta'anii utuun qullaa'ina hafuun jira jechuudha. Duuka buutuu Kiristoosii ta'anii bakka bu'aa seexanaa ta'uun jira jechuudha. Yaadi koo isin eegaleera. Isa wajjin deemuun waldaa dhaquun faarfachuuf tajaajiluun kenna fayyuudhaaf mirkanaa'insa guutuu nuu kenna jennee wanti nu itti amannu hin jiru. Kan itti amannu waan tokko jedhu waadha. Miilli keenya gooftaa Kiristoosii maal ta'uu qaba? Dhiqamuu qaba. Kana qofa oduu hin taane ija godhachuu keenyaan mirkanaa'uu danda'u qaba jechuudha. Damee udu'anatti jiru jan godhanne maal godha jedha waan ta'eef. Damee udu'anatti jiru jan godhanne maal godha jedha Kiristoos? Nan mura jedha. Nan mura jedha. 11 irraa.
innoo dabarsee isa kennuuf kan ture eenyu akka ta'e waan beekee fi hundumti keessan maali miti jedheen. Hundumti keessan qullaa'oo miti jedheen. Yesuus miila isaanii dhiqee wayyaa isaa fudhatee iddoo isaatti erga deebi'ee booddee wannan isiniif godhe hubattuuree. Wannan isiniif godhe hubattuuree jedheen. Dura Phexrosin maal jedhee ture? Amma wanti akkasii hin galu amma nu hubattu. Booddee maal goota jedheen? Booddee in hubatta jedheen lakkoofsa torbaarratti. Lakkoofsa 11 irratti inni okay. Innoo dabarsee isa kennuuf jiru waa'ee Yihudaa akka dubbatee 12 irratti immoo Yesuus miila isaanii dhiqee wayyaa isaa fudhatee iddoo isaatti erga deebi'ee booddee wannan isiniif godhe hubattuuree. Barsiisaa gooftaa jettanii na waamtu. Isin akkuma jettan aniyyuu maal jedheen? Akkuma jettaniyyuu an isa jedheen. An barsiisaa gooftaa isuma isin jettan sanaa jedheen. An barsiisaan keessanii fi gooftaan keessan. Ergan miila isiniif dhiqee isin immoo miila walii keessanii dhiquun isiniif maal godha jedheen? Isiniif hintaa jedheen. Isiniif hintaa jedheen. Okay. An akkuma isiniif godheen isinis immoo akka gootanitti fakkeenya isiniif ta'eera jedheen. An akkuma isiniif godhe isinis immoo akka gootanitti fakkeenya isiniif ta'eera jedheen. Fakkeenya isiniif ta'eera jedheen. Akkumaan godhe isinis maal akka gootaniif? Akka gootaniif. Gooftaa ta'ee uduu jiru. Barsiisa ta'ee uduu jiru. Gajjadee miila isaanii maal godhe? Dhiqe. Isinillee hadha gooftaa taatanii guddummaa yoo qabaatan gajjadhaa maal jedhaa jedhaara? Gajjadhaa gad deebi'aa. Miila walii keessanii maal godhaa? Dhiqaa. Pirinsipiliin gooftummaa fi pirinsipiliin guddummaa gad jechuudha. Yaanni Yesuus Kiristoos keessa ture kun isin keessas maal haa ta'u jedhama jedhan Filiphisiin 2:5 irratti. Isin keessa haa jiraatu. Inni guutummaa waaqayyommaatiin kan abbaa wajjin wal isa qixxeessu dhuma jirus fooniif sabjektii ta'e namummaa keessa seene. Gad uf deebise jechuudha. Gad uf deebisuu yoo hin jiraanne tajaajila dhugaan jiru obboloo tokko. Irbaanni gooftaa kan inni agarsiisu wanti guddaan maal ta'udha? Gad uf deebisuu. Kun Kiristoos nyaanni dhiiga isaa dhunne jechuun obboloo tokko gad uf deebisuudha jechuudha. Yaanni kun keessa keenya jiru taanaan samii galuudhaaf nu qophaa'ota miti. Sababni isaa samiitti anaaf ka jedhu hin jiru obboleessa kootiif ka jedhu duwwaadha malee. Samiitti gammachuu guutuutu jira. Gammachuu guutuu kan takka addaan hin cinne. Sababni isaa samiitti anaaf ka jedhu hin jiru. Obboleessa kootiif kan jedhu duwwaatu jira. Namni hundinuu gammadaadha. Gammachuun isaa lakkoofsa hin qabu. Maaf akka ta'e beektu namni ofirratti xiyyeeffatu tokkollee waan hin jirre. Ofirratti namni xiyyeeffatu hin jiru. Gammachuu ofii kanaan hin jiru. Gammachuu eenyu qofa laalla obboloo tokko kan obboleessa keenna. Maatiin dhadhama samiitii jedha. Maatiin dhadhama samiiti. Maatii dhugaa keessatti abbaan ofiisi miti kan inni yaadu. Haadha manaa ofiitiif, ijoollee ofiitiif. Haati manaallee bakka isheetti bareede caalaa abbaa manaa isheetti ka bareede wayi. Ijoollee isheetti ga'uu bareede baay'ee gammada. Ijoolleen illee maatiin isaanii watti bareede ila abbaa kiyyaa faadha kiyya jedha. Argitanii hafuurri dhugaa maatii yoo mana keessa jiraate dhadhama samii jedhama maatii. Kanaaf obboloota koo dhugaadha waliif jiraachuu akka dandeenyu gad uf deebisuu akka dandeenyu waaqayyo nu gargaara. Anummaan yoon duune wangeela keessatti adeemsa qajeelaa deemuu hin danda'amu. Anummaan yoon duune wangeela keessatti adeemsa sirrii deemuun hin danda'amu. Kanaaf dhugumaan isinitti himaa lakkoofsa 13 an barsiisaan keessan kana yoo godhe egaa miila isiniif dhiqe isin immoo miila walii keessanii dhiquun isiniif hin ta'a. An akkuma isiniif godhe isin immoo akka gootanitti fakkeenya isiniif maal godheera jedheen? Isiniif ta'eera jedheen. Fakkeenya isiniif ta'eera jedheen. Dhugumaan isinitti himaa. Hojjetaan isaa isa hojjechiifatu irra hin caalu. Inni ergames isa ergate irra maal hin godhu jedheen? Hin caalu. Mee dubbii tana irra deebinee ilaalla. Dhageeffadhaa. Dhugumaan isinitti hima. Hojjetaan isa hojjechiifatu irra maal hin godhu? Hin caalu. Kun pirinsipilii dhugaa
dhugaas samiti. Inni ergame isa ergeerra maal hin godhu isa ergateerra maal hin godhu hin caalu. Pirinsipiliin kun waa lama waan gurguddaa of keessaa qaba. Tokko adda yoo isin nama ergattan nama isa irra hin caaltan isinis. Isinillee nama waan taasiif nama akka keessanii maal gootan ergattan. Okay. Abbaan tokkocha ilma isaa gara biyya lafaatti maal godhe erge. Eenyummaan ilma isaatii fi eenyummaan Kiristoos maalidha? Walqixa tokkocha. Tokko jechuudha. Tokko eenyu yoo jennu waaqummaan caalaare hin caalu. Garuu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 itti dhufna abbaan maal godha jedha achirratti. Abbaan na caala jedha itti dhufna bakka sanitti. Maal jechuu iddoo lachittuu kan inni jedhaaru maal jechuu barbaade? Abbaan inni abbaa kiyya jechuu barbaade. Inni abbaadha ani immoo ilma isaati. Garuu eenyummaan isaa maalidha? Tokko. Kanaaf dhuguma isinitti hima. Hojjetaan isaa isa erga isa hojjechiifatu irra maal hin godhu? Hin caalu. Inni ergames isa erga irra maal hin godhu? Hin caalu. Kan erga beektanii akkuma kanatti yoo hojjettan kan ayyaanumtanidha jedhe. Akkuma kanatti yoo hojjettan kan maal taatanidha? Kan ayyaanumtanidha jedhe. Kan ayyaanumtanidha jedhe. Maal jedheen Phexrosiin? Ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataa ta'e jennaan ati kan maal taatedha jedheen Phexrosiin? Ati kan ayyaanumteedha jedheen. Ati kan ayyaanumteedha jedheen. Eenyu naan jettu jedhee Kiristoos gaafannaan. Ani waa'ee hunduma keessaniif hin dubbadhu. Warra an fo'adhe immoo beeka. Inni macaafni namichi buddeena koo nyaate na dhiitee jedhu garuu raawwatamuun hin ta'a. Yemmuu inni taa'u ani isa taa'u koo yemmuu inni ta'u ani isa ta'uu koo akka amantaniif utuu hin ta'in duraan dursee amma maal godheera jedheen isitti natti hima jedheen. Yeroo wantichi ta'u ana ta'uu koo akka isin beektanii fi utuu dhimmichi sun hin taane dursee maal godha jedheen. Dursee isinitti hima. Dhugumaan isinitti hima. Namni isa ani erga simatu ana simachuu isaati. Namni ana simatu isa ana erge simachuu isaati jedhee isaanii dubbate. Argitanii dubbii gubbaa irratti lakkoofsa 13 irratti dubbate lakkoofsa 16 irratti dubbate 20 irratti mirkaneessa jechuudha. 16 maal jedhe? Dhugumaan isinitti hima. Hojjetaan isa hojjechiifatu irra maal hin godhu? Hin caalu. Inni ergames isa erga irra maal hin godhu? Hin caalu. Erga jedhee kan booda 20 irratti dhugumaan isinitti hima. Namni isa ani ergu simatu ana simachuu isaati. Namni ana simatu isa ana erge maal gochuu isaati? Simachuu isaati. Kana kutaa lammaffaa irratti bal'ina irra deebinaa. Namni duuka buutota Kiristoos simatu Kiristoosin simachuu isaati. Namni Kiristoosin simatu abbaa simachuu isaati. Sababni isaa abbaatu ilma isaa maal nu godhe waan ta'eef nu erge waan ta'eef. Kanaaf yeroo duuka buutota ergu akkuma abbaan na erge anillee maal isin godha jedhee jalqabe. Isin erge jedhee jalqabe. Achiin booda maal godheef kan jedhu boru bal'inaan lakkoofsa 20 kanan laallaa. Kanaafi adda waan gurguddaa laallee keessaa inni ijoon gaduuf deebisuu akka qabnu fooniif dhiiga isaa irraa hirmaachuu akka qabnu Kiristoos eenyummaa isaa waaqummaa isaatiin namummaa keessa jiraatee yoo dhufellee ulfina isa namni itti dhiyaachuu hin danda'u namni isa argee jiraachuu hin danda'u jedhe san gadhiisee waaqummaan isaa namummaa keessa akka jiraatu sabjektiivii akka ta'e jechuudha. Yookaan akka bitame namummaa keessa jiraachuudhaaf akka gaduuf deebisee argine nullee pirinsipilii qajeelfama gaduuf deebisuu kanaan wangeela dhugaa addunyaatti lallabuu akka dandeenyu Waaqayyo kan nageenya nu eebbisu eebbifamaa.